السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرت هردفتوتا علي توبي. بك جرت ريت سلام تانجال لا خالي. أني الرقي. إسنادك أبو جتشا. والميني مال فكاته. هردفتوتا خينيا. فيديو درا خنين واي أمة الدستور أفي. كنا الرحاسة الرانتنا اتفاقين جرا. يا إنسان تيسا أكسما اتفقت جرتي أنا خيسا دابدين تري خنان دران سايبخ يقالي علمو غندات اللي تري سنمته أن غوچسا بدينيا إيغان أركي الراين دابدي إيغا هردفتو تخينيا إن اللي نخومته جرا خنان نخومته جرا يجورا ألينيس هركا خيسا قبو يجورا نخومته هاتوتي أما خنان مال رجرا ورجتن أركاتو مجرتنكا خنان وان الرجل باسني به إدوتن الال يا إن جباتتي يا إن تفوتي جرتي من اللي غرسي تي ددا به خنان دا خنان أملي خنان أكما يتفوتي جرا بديسا أكا يتفوتي جرا جارسا يامتي نما جارسا يامتي مال كودا خرا نسرورا دكا دماشين بيتا أمان تنا نسرو بيرا جرتي أنيلين هاكا دماشي أركيدين رادية بيه أما نسرو برا جرتي هوغاني في جاما منقدو نما تكوكوفا قبتين دقيتي ميلان بدين يسا نمني خون جلا دي أكو مخيجت جلا غرغر أنا فيني بيخمان تنا بيجوما تادس غندي تكو أكاسيتي دوبا غا منقدو إني قبتين دقيس نما براتي متي نما مخينيا نما بيجاتي namni biyyaa kun hanga ammaan dura ammaan tana tola khaif godhe kana tola isaa kha ani nama kanaati jee ofu jiru kana hanga ammaan dura maali hordoftoota keenya maali hanga ammaan dura maali fi isii tana hanga gurbaan kun akkanatti hammeenya waan adda addaa irratti yaadu hanga kana cafaqu kana maali fi inusini amma anaaf hima geessuun dide bilbila hiyyani qabdi maaliif narratti hin dawwalin أو مشيون توم مسكينة تدي أمان تناجا أكميني غوتشي غاف أسو جتشولا درانو أسو جالك أبا درا إسيد أفيادين أكمتي ديبي أرانتنا أكمتي ديبي أرانتنا إني خن إتدقامي سيفين قدا واهون داو أناتو الرامنسولة جتشو دندا kuni jecha dhugaa hin fakkaanne dhugaa irraa fagooti. Ammaan tana Nasrulleen qaceelee jira goltii aartiidha jechuudha. Ammaan tana akkamitti muciyoo tana akkana godhaa mana duubaa gurguree akkana boochisaa jeetiti falmuufi jira muciyoo saniif. Muciyoo san haqa qabdi. Amata meeqa hurkaasii gannayxee bakka ni jiraami cinqamtee akkaataan isin itti dalagattee wajjin mana kana bitte waan hammana jaamee dhumuu miti qubaan qaban duubo obboleeyyan dhalaa tana namuunuma beeyta yaa obboleeyyan kiyya wajjiinis dhalannee jirra eedanumaa muciyoon kafriteetitti qaruuraafaa mataarra cabsuu barbaaddiyu isaa na gammachiiftee usiin akkasii falmachuu maaliif akka manguddoo nama tokko qabatee dhagaa inni nama tokko kami qabatee dhagaa namni tokko numaa ta'uu qaba waan dhugaan taane duubo manguddoo nama tokko akkami qabatee dhagaa waan hin taane kun sanis waan murtii hin qabne nama hedduu wajjin silaa dhaqee mana gurguree baraarra mana jechuun hordoftoota keenya ni beektan ammaan tana mana jireenyaa jechuun qaalee jira. Mana gurgureetiti dhalaa taaniif isaa dhalaa taaniif karoora qabu jechuudha. Dhalaa harkaa wal nyaattee harka jalatti mul'attee jechuudha. Jalatti mul'atteeti akkasitti isiin irratti beeytee jechuudha. Dhalaa jala hordoffiidhaan jala buuteetiti akkasitti akka wanni kun saaxilamu taasifte malee jaalateetii miti mana gurguree jee kaas bahe. Duuba mana kana gurguree ammaan tana deebi'ee fuula sii duratti waggaa muciyoon burcuqoodhaan firraa tumte yoo nama gammachiiftii dhalaan akkanaa tun ta
dhalaan takka takka sobnaan anaatu sirraa maali anaa sirraa mansuula anaa si jira jennaan badhalaan amma irra guddaan dhalaadhaan sobamti. Kanaaf akka Kadiir Martuutti haaseetiin isiniif hima waan kana dhalaarraa tattaa'aadha dhalaarraa tattaa'a. Dhalaan haadha goota meeqa deessu arraas numaan jaan sila dhalaatis numaan dubbadda obboleettii dhalaatiin qaba guddaama dhalaa hin fedhu duraan dhugaadha itti keessa seeneetti waan hin taane raawwadhe isaaf jechuu dhalaa fide ani miskiina an akkanaan ta'e dastuun eega badde hin harkine jeetiti na rifachiiseetiin waan kana seene malee waan akkasiin ittiin seena jeellee hin turre. Kanaaf na dogoggorsiise yoo teessan dhalaarraa ta'a dhalaa miskiina bakka hundatti bakka jirtan hundatti dhalaa goddaa jirtanii ammaan tana dhiyoo tana tokko maal godhe haadha ilmootii olmaan qabanii miidiyaa gubbaa irratti hin baane san haadha ilmootii hojjetanii waliin qaban amma hojjetanii hoggaa waliin qaban isii ulfeeyseeti isiin wallolli jabaan dhalate jechuudha. Lolli jabaan hoggaa dhalatu biraa beetuma intala duraan mana isaa jirtu wal mari'atanii jaartiin isaa guban qabdu tagaraa qabduuni fuudhee qabeenya isiitii fi kasaa hundaa'u isaatu harka qabaami jalaa fudhatee osoo isiin tun maaliin dhalti isiin tun akkamitti dhalti osoo hin jenne osoo hin yaanne fuudhee intala taansaniin fuudhe jechuudha intala warra gandaa sanii tonni amma ta'e inni abalu hin jiru beek ni beeka abbaanii ta'e fi fuudhu san ta'e duraan fuudhe san ganda keenya ta'e isa bira dhuftee isa bira hoggaa xiqqoo turtu jechuudha isaan wal mari'atanii wal mariidhaan jechuudha tagaraa qabdu sanarratti qabeenyuma isiitiin jechuudha kaan irra fuudhe jechuudha taansan irra fuudhee cirraashuma ittiin deebine hanga isiin dhaltutti hoggaa isiin dhaltee ammaan tana jaartiin ta'e dhalte jaanii itti fidanii akkaataa isiin itti dhalte gaa namaatu akkanatti wali bubbusee maallaqaan dhalchise eega isiin dhaltee wanni dhimma baate inni kaan dhufe jechuudha inni duboo hoggaa dhufuus waamaan gooneef maaliif qabeenya isiidhaa ka isiin duraan niin dhalaan jettee wayii akka dhalarratti rakkoon biraan hin qunnamne jettee isiin qopheeffatte san tabiraatiif geesse tabiraarra fixate jechuudha. Wanni karaa kun goddaatiin dhalaa godhaa jiran goddaatii guddoodha. Maaliif ammaas haa jennuuti malee dhalaa qofaatu rakkoo qabaa osoo hin jenne dhalaanis afaan dhiiraa laalteetuma yeroo xiqqaa keessatti jechuudha shawwadamtiif isaafni shawwadamtiif akka inni dogoggora keessa naqu gooti jechuudha isumaatu mataa isiitiif godhee beeka akkana ta'uu hin qabu atis yaa dhalaa firraa laali wanni kun wanni hallayyaa keessa jira maaliifi osoo hubatiin qubaan gubatiin jaan oromoon hoggaa mammakan hubannaadhaan deema akkasiiti rakkoo adda addaa kana firraa dhiisaadha akkasitti kannaalleen gaa waan akkanaa kanarra jira macarrashaarra gadiin bahaa fincaanajee hoggaa inni gad deemu karumarra qabdee uleedhaan eegaltee ba'u ammaan tana na yaamtee jirti jaaniititi maaliif dhimma gaafaanan dhala mana isaatti fideef san na gaafachuudhaaf akkamitti ati dumaashii kiyyaatiiti dhalaa isaa fidde jettee na gaafachuudhaaf yaamu jirtiinsaa dhaqeetiin waan isin na yaamtuuf adda bara ammaan tana za'aa tana na yaamte akkasitti waama hundaafuu akkam akka ta'u deeman waliin laalaa jirra garuu immoo kannaan akka hin taanerra jira hokki yeroo takka nasiruudhaatutu waan akkanaa narra raawwachuu jira dasii fidee mana isaa kaa'eetiti rakkoo akkanaa tana narra raawwachaa jiraa jeeti nasiruu famata
karaa Nasruutiin qaawanii hin banamneef maaliif haadha dhimmaatu isa bira dhaqe malee Nasruu waan badii amma waan balleesse hin qabu na fakkaata akka yaada kiyyaatti. Kanaaf gaa namni tokko beeki yaadaa dalaguudha waan takkallee ammaan tana yoonii fi Nasruudhaatitu akkana godha jees qaawwa karaa maaliif ifiif deemaatti dhayti amma duraa hanga bakka hunda deemtee isiin deddeemtu kana inni isa dhayta jeen arkine ammaan tana gaa maaliif Nasruun sila isii tana dhoysuu barbaade dhoyseetuma bachiisa malee mana isaa kaayee akka informationii mana Nasruu jirti jee jaanii himaniif hin godhu jechuudha. Badiillee karaa kanaan ni qabanatti hin fakkaatu. Kanaaf amma inni mana gurgureetitti waa meeqa balleessee Nasruu qabata hin ta'u wanni kana adeeroo ifiif gowwoomaa jirta. Ammaan tana micciyoon tun ammaas manni gurguramee micciyoon garaa qulqulluudhaan isa jalatti deebtus hin jirtu beeke. Mana isiin akkana jettee mana Arabaatti akkasitti waa meeqa taatee ifiisitiif biyya namaa kana keessa numaa beektan akkaataa itti dalagatanii harkatan akkasitti mana jaalatte san inni jalaa gurguree waan taateef micciyoon ganaa fayyaan siin jirtu manninis bitamuu hin danda'u akkana taane dubbaan mana sanillee amma guddicha isaan jaabar mahanga inni yoonii fi dastuun haakama geessa jee haakama geessuun duratti kuttee adeeroo gaafa isiin dura tumamtu san gaafa isii akkasitti azabu san maaliif ati dumaashitiyyaa an dumaashii ammeenyi dumaashitiyyaan qabu fayyattu maaliif gaafa san micciyoon tun ilmoo namaati harra irraan dhalannee bara namarraa dhalatte gaafa san maaliif haakama hin geessin abuu waliin sobnu dhiisaa waan akkanaa yoo haqaan deeman irra bareedduudha beeku. Kanaafuu amma guddichi isaatis haqarra hin jiru. Manninis gurguramee dhimma guddaadha kun. Dhimma waltumanii yookaan areeraa fi maal jaansa areeraa fi maal jaanniiti waan araaraa jaanii wanni san irraa fuudhaniif bakka sanii miti. Manni gurguramee deebi'uu hin danda'u jaa. Yoo deebi'uu hin dandeenye duuba adeeroo mana kana gurgurtee micoota kan godhu deemtamma. Akka isiin maraattee shaararra fiiduu feetamu. Ifi yoggaa san tabiraa fuuta amma maallaqa dhugaadha akkaawuntii irraa qabda maallaqa manaati. Akkam godhuu feeta qo'e waan nama aarsaati. Akkasitti hordoftoota keenya waan kana eegalaaltan booda laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan nu jajjabeessaadhaati. Koomantii kennaatis jala seenaatitti isa kana nurraa akka inni nurraa sirraa godhaa jenne duuba kam goona abaaraadha jennamu maal jenna kuni boo sirna namaattu hin jiru ifi maraatetti fi ilmoo namaa maraachuu fedha akkasiiti ammaan tana waan isaan na yaamaniif san dhaqeetiin keessa baraa hordoftoota keenya nageetti